Ingilandin kaleessa tapha sa'aatii 12 irraa eegaluudhaan Emirates Arsenal Brighton injifateerra kan eegallu ni Arsenal 2-1 tapha kana Brighton injifachuudhaan dursummaa liigichaa sa'aatii daqiiqaa muraasaaf Manchester City'dhaan harkaatti fudhatameeti ture kan itti deefateedha. Daqiiqaa 14 irratti Martin Odegaard kubbaa Bukayo Saakaa kenneef sarara penaltiin alarraa goolii galchuudhaan dursa kan qabachiise. Sana booda boqonnaa deebii rukuttaa rogaarraa Ruter goolii gara ofirratti galcheen Arsenal 2-0 dursaati kan ture. 64 irratti garuu Diego Gomez goolii galchuudhaan Brighton gara taphaatti deebiseeti kan ture. Taphattoonni Arsenal miseensonni leenjistoota Arsenal deeggartoonni istaadiyeemii keessa turanii fi taphicha filannoo garaa garaatiin daawwachaa turan dhiphoo guddaa keessa seenaniiti kan turanii. Naannoo daqiiqaa xumuratti Brighton goolii qixxeessitu galchuudhaaf Arsenal irratti morkachaati kan isaan turanii ta'us taphichi goolii 2-1 injifannoo Arsenaliin kan xumurame. Tari Arsenal kaleessa injifachuu isaatiin taphattoota sirriitti leellifamuu qaban keessaa inni tokko goolii kilabichaa David Raya daqiiqaa 77 irratti akkubamte kubbaa haala ajaa'ibaatiin gara goolitti yaale. David Rayaan akkaataan kubbaa kanatti deebise dinqisiifamaa taphataan kun leellifamaati kan jiru. Gooliigaan Arsenal kun quba isaatiin akkaataan kubbaa kanaan gara alaatti baasee tarii gooliigaa biraasoo ta'e gooliin kun carraan galuushiin olaanaa akka ta'es kan laaluun ni danda'ama. Akkuma beekamu kubbaa miilaa keessatti bara dorgommii tokko keessatti goolii eegaan tokko kilaba tokkoof yoo xiqqaate qabxii 14 argamsiisuu qaba ni jedhama. Kaleessa Arsenal qabxii 3 guutuu kan ittiin argate gahumsa David Raya jechuun dandeenya. Qabxii 2 dhabuudhaaf ture akkaataan inni kubbaa sila kaase sanattiin deebisisuun dhugumatti Mikel Arteetaan kana dura Aaron Ramsdale kilabicha baasuudhaan David Raya yeroo bitu qeeqni guddaa irratti kaate kan ture. Bara dorgommii darbees gooliigaan kun qeeqa Mikel Arteetaa irratti ture sana guutumatti kan deebise jennee kaasuu kan dandeenyudha. Bara dorgommii kanas keessattuu kaleessas gahumsa baheessa mul'isuudhaan Arsenal gara dursummaatti akka deebi'u kan gargaare. Mee tapha kana yaa ilaallu. Keessumattuu Arsenal cimina isaa jalqaba goolii eegumarraa kan inni ka'u. Baroottan darban hojiiwwan ijaaran goolii eegarraa kaasee Mikel Arteetaan sanaan booda sarara ittisaatti kan inni dhufe saara gidduutti itti dhufe. Sanaan booda saara gidduutti irratti taphattoota baay'ee qaba. Mikel Arteetaan taphataa sirrii lakkoofsa 9 hin qabu, goolii kan galchuu hin jiru jedhamaa qeeqamaa ture. Victor Yokeresh fidateera. Kaayaa Vaartii akkasuma Gabriel Jesus jiraatanillee isa sirrii gooluma galchuudhaaf taphataa achi dhaabatee akkuma amma Erling Haaland Manchester City keessatti goolii galchuudhaaf itti gaafatamummaa fudhate kan taphataa fudhatu hin qabu jedhamaatiin ture. Ijaaramni Arsenal kan ilaaltu yoo ta'e baroottan darban adeemsan kan dhufe itti kaasuu dandeessa. Amma Aaron Ramsdale goolii eegaa jabaa akka ta'e ni beekna. Kubba yeroo tokko peenaaliitiiwwan yeroo inni deebisutti garuu immoo amma bakka Arsenal jiru kanaaf sadarkaa Arsenal morkatu kanaaf namni taasise kan jalqaba goolii eegaa kana itti kaasuudha dandeecha. David Raya kan kaleessa immoo adduma anama tilmaamuudhaaf illee na rakkisa goolii kana akkamitti akka inni deebise irra deebi'ee si'a 2-3 reefullee laalan kananii ture. Kubbaa baay'ee abuumati barrisee dhuma qabe qilleessa irratti jechuun ni danda'ama. Egaa culullee dhuma ta'e waanuma addaatiif Mikel Arteetaan kaleessa kanaaf gammachuu sirriitti gammatuu kan qaban taphattoonni Arsenal mataa isaanii haalli ittiin David Raya ittiin deebi'anii ittiin galateeffatan kaleessa miira kanaan akkamiin akka gooliin kun dugda isaanii taphataan kun akka jiruuf ofitti amanummaa isaaniif akka dabaluudha. Walumaa gala bara dorgommii kana shaampiyoonummaa liigichaa daran kan inni cime kan hin fakkaatu. Abbee kaleessa taphoonni kun taphatamuun dura tariitii shaampiyoonummaan Pirimeer Liigii Ingilaandii morkii kilaboota 4 moo morkii kilaboota 3 ta'a jedhamee eegamaa ture. Cheelsiin morkii kana keessa ture. Jalqabbiin isaa fooyya'insa qabaatuudhaan wal qabate osoo hin eegamin garuu gareen Unai Emireedha tasa mul'ate jechuun ni danda'ama. Jalqabbii fi xumura kan waliif fakkaanne amma morkataa jabaa ta'e Siitiitti aanee
Liverpool gara duubaatti hambisee Arsenal waliin gareen amma yookaan kilabni morkataa jiru morkii kilaboota sadiitti waan siqooyii kan inni akeeke haala amma jiruun Liverpool tarree kana keessatti dhufaadha jiraachuu amma bayyanachaa jiraatulleen amma Chelsea sadaffaarra kan jiru qabxii 10 fagaatee gaafa jiru morkii kilaboota sadeenitti kan inni siqu kan inni agarsiise haala kanaan Arsenal kaleessa dabalatee yeroo lammaffaadhaaf dursummaan irraa fudhatee deeffachuun isaa cimina xiinsammuu Arsenal bara dorgommii kanaa kan ittiin agarsiise jettee kaasuudha kan dandeessu morkii shaampiyoonummaadhaaf qaban illee daranuu dhugaa ta'uu isaa Mikel Arteetaan ofitti amanummaa isaanii miirri isaan irra jiru kan ittiin agarsiise tapha kaleessatiin Arsenal garuu injifatus dhiphina hamaa keessa seenee injifate jechuun ni danda'ama habbee tapha kaleessa haalli isaan taphachiin to'atan kaleessa kan yeroo kamiirraayyuu fooyya'insa qaba Arsenal kan waliin taphatan Brighton kubbaa caalanii taphataniiru dhiibbaa uummanni sarara peenaalitii Wolves keessa irra deddeebiin seenaadha kan isaan turanii daddabarsanii kubbaa waliif qaxxaamursanii yaalii taasisaadha kan turan boqonnaa dura qofa Arsenal si'a 15 kubbaa Wolves Brighton irratti tapha itti yaale kanaan kaleessa boqonnaa dura qofa kubbaa 5 kallattii sirrii kan eeggatte ture gama Arsenaliin kun Arsenal dursummaa siitiin irraa fudhatame san sakandii yookaan daqiiqaa muraasa keessatti deeffatee sadarkaa tokko fara ta'uuf dhiibbaa inni taasisaatiin ture kaleessa wanta dinqisiifamuudha akkuma taphichi eegaleen osoo Martin Odegaard daqiiqaa 14 goolii kana hin galchin yaaliiwwan argamaatiin ture Victor Yokeresh carraa argate san haalli inni itti kubbaa sana osoo fayyadame ta'e dursanillee kan goolii galchan kana caalallee ittiin dursan ta'uusaa tapha ittiin agarsiisan akkanas ta'u garuu daqiiqaa 14 caalaa furuu hin dandeenye goolii galchuudhaaf Martin Odegaard taphataan kun iddoo dhuma isaa bakka sirrii isa jedhamu barootaaf ittiin beekamu garuu as dhiyeenya iddoo kanarraa goolii galchuuf bakka irraa fagaaterraa kaleessa goolii galchuudhaan boqonnaa Arsenal 1-0 dursaa kan inni bahee boqonnaa boodaas Arsenal dhiibbaa uumaa tureen Jorginho Rutar garee ofiitii irratti kubbaa rogarraa rukutamte haalli isin garee ofiitii irratti galchee Arsenal 2-0 dursaatiin ture cimina kilabichaa kan ittiin agarsiisa garuu adeemsa keessa Brighton boqonnaa duraaf boqonnaa booda walii faallala boqonnaa dura Brighton kubbaa homaa osoo yaaleen kan inni bahe boqonnaa booda garuu kubbaa 8 kan inni yaale Brighton cimanii kan isaan deebanii kana keessa boqonnaa boodas kan yaalan kana keessa kubbaa kallattii eeggatte keessumattuu ammoo kan Davirraan qole dabalate dhiibbaa daqiiqaa xumuraati irratti Arsenal dhiphachuu akka danda'u kilaboonni inumaayyuu waan ittiin baran wayii natti fakkaata kanan ilaaloote Crystal Palacein kan ilaaltoote tapha Aston Villaadhaan injifataman irratti kan ilaaltoote Arsenal daqiiqaa xumuraati irratti dhiphina hamaa keessa gala inumaayyuu karabaadhaan illeen taphoota darban dorgommiileen daqiiqaan jalqabaaf daqiiqaan xumuraa Arsenaliif dhiphina kan inni ture kaleessa ta'us garuu qabxii 3 fudhatanii baaniiru Davirraadhaaf yaa toluuti taphataan kun keessumattuu ani gooliin amma kaasatiin ture Yankuba otoo boqonnaa dura seenee mucaan kun hammam Arsenal dhiphisuu akka danda'udha leenjisaan Brighton keessumattuu Arsenal Fabian jechuu kooti maal akka ta'an boqonnaa dura taphataa kana teessoo irra taphatichi yoo jijjiiramee lammiin Gaambiyaa kun kubbaa qabatee taphattoota hedduu bira diriivel yookaan miliksee taphataa dabarsuu danda'udha hammam taphattoota Arsenaalitti rakkoo akka ta'e dhiibbina guddaa keessa akka inni galche boqonnaa booda taphataa kanaan goolii isaanii ittiin galchanii kan dhiphina hamaa keessa Arsenal galchanii boodarra garuu Arsenal kanas ta'u injifatee baheera carraadhanis irra caalee ture Gabriel Martinelliin mataansaa goolii inni argatee osoo hin galchin hafe gama Arsenalitiin gaabbisiiftuudha kan saakaan yaale dabalatee ciminni Arsenal garuu akkuma jiru ta'e dadhabbinni isaa iddoo kam akka ta'e ifatti mul'ataa kan inni jiru tariitii kaleessas gooliin tokko garee isaan taphataa garee faallaatiin ofirratti kan galte taphoota arfan darbanii goolii 4 taphattoota garee faallaatiin kan ofirratti galchee kan Karabaa'u dabalatee Crystal Palace dabalatee kan taphattoonni Wolves lamaan ofirratti galchan kan kaleessaa dabalatee gooliin 4 taphattoota Arsenaaliin hin galle kun amma tokko Arsenal wantoota rakkisan keessaa sararri fuulduraa isaanii qaara dhabuu carraa argate fayyadamuu irratti hanqina qabaachuusaa akka ittisni isaanii jabaa ta'e goolii eegan duuban cimaa ta'e sarri gidduu isaanii taphattoota filannoo garaagaraa qabu ta'uu garuu xumuruu irratti hanqina qabaachuu isaanii inni kun imala isaan dheeraa obsisaa kan jedhuu fi itti aanee morkattoonni isaanii ammoo isaaniif xiyyeeffatanii kan kaayyeffatan ta'uu isaanii daranuu dhiphina ta'us garuu fooyya'insi Mikel Arteetaa bara dorgommii kana gama hundumaan xiinsammuudhaan qabu morkataa waancaa akka ta'u isaan gargaareera kaasa.
Dhiyeenya dhimma Victoria Kores kaasnetti kan ture carraa goolii taphattoonni isaaf uumaatiin turre jennee kaleessa garuu taphichi eegalee deeqaa lammaffaarratti carraa goolii eegaa waliin tokkoof tokko walitti dhufee kubbaa kana yaale jechuudha goolii eegaatti kenne jennee kaasuudha kan dandeenyu carraa goolii taphattoonni biroos akkuma sila kaastee isii osoo ittiin fayyadamiin kan isaanitti hafanii tari Maartiin Oodigaard wal qabatee kaleessa taphataan kun miila kan itti hiikkateedha goolii isaa jalqabaa Pirimeer Liigii Ingilaandiin bara dorgommii kana kan galcheen kanaanis tarree taphattoonni Arsenaal Pirimeer Liigii Ingilaandiin goolii galchan taphattoota 12 garaagaraa goolii galchaniiru kun taphataa tokko irratti yookaan lama irratti kan hirkate waan taaneef tarii bakka garaagaraatti kallattii garaagaraatti taphattoonni sararratti isaa sarara gidduu qarqara lamaan bitaa fi mirga goolii galchaati kan jiran taphattoota garaagaraa 12 jechuun olaanaadha jennee kaasu kan dandeenyudha. Filannoo 11 ol goolii eegas dabalatee hunduu galchaniiru jechuun ni danda'ama gaafa biraatiin yoo ilaaltu ta'e. Gidduu irratti Mikel Merino fi Zumendi tapha kaleessaatiin qindoominni Maartiin Oodigaard waliin uuman olaanaadha kan ture. Maartiin Oodigaard keessattuu gara duubaatti deebi'ee baay'ee hirmaataatti kan ture goolii eegaa taphattoota sarara ittisaa gidduurraa kubbaa fudhatee gara fuulduraa geessaatti kan ture carraa uumaa ture qarqara mirgaatiin bakka Bukaayoo Saakaa waliin qindoominni uumes bayeessa kan ture tapha kaleessaatiin tarii Deeklaan Raayis sababa taphattoonni Arsenaal miidhamaniif sarara ittisaa bakka Juuriyaan Tiimbar kan inni taphate kaleessa tarii gama Arsenaalitiin wanti akka oduu gaariitti ka'uu danda'u Gabriel Maagaleesh miidhamarraa bayyanate kaleessa boqonnaa deebii keessattuu tarii kilabichitoo dhiphuu keessa seenuu baate Mikel Arteetaan Gabriel Maagaleesh gara dirreetti waan galchuu natti fakkaanne garuu goolii 2-1 durfamaa waan turaniif dhiphuu keessa waan turaniif goolii taphataa murteessaa kana gara dirreetti kan galchanii kanaaf miidhamarraa bayyanate gara dirreetti deebi'uunsaa Arsenaaliif oduu gaariidha jennee kaasuu kan dandeenyudha. Itti suuratti Gabriel Maagaleesh qindoomni taphattoota sarratti isaa gidduu waliin uumuu bayeessaa garicha akka tasgabbaa'u godhaa. Kanaalatti ammoo rukuttaa rogaa Arsenaal yeroo argatuun jiraannaan gooliin rukuttaa rogaarraa akka galu ni beekama. Kaleessa leessoonni hin galiin dura Arsenaal rukuttaa rogaarraa kan itti galchee cimina isaa kan itti fufsiisedha. Kanaaf Gabriel Maagaleesh keessattuu ammoo taphoonni murteessoo jiru kibxata dhufa Arsenaal Aston Villa waliin dirree fi deeggarsaa fuulatti kan taphatu. Taphni kun isaaf murteessaa waan ta'eef Gabriel Maagaleesh deebi'uunsaa sarratti isaa Arsenaal sirriitti ni cimsaaf kan ka'u tarii akka hanqinaatti immoo wanti ka'uu danda'u kaleessa taphichi sun eegaliin dura naannoo daqiiqaa 30 dura Mikel Arteetaan filannoo taphattootaa 11 beeksiseeti kan ture. Riikoordoo Kaalaafiyorii filannoo jalqabaatiin gara dirree akka seenu kan beeksiseeti kan ture. Garuu gara dirree seenuudhaaf dirree keessatti osoo gara dirreen seeniin taphichi eegaluudhaaf yeroo jedhu taphattoonni yeroo shaakala hojjetan qaama isaanii yeroo ho'isan Riikoordoo Kaalaafiyorii kan inni miidhame sababa inni miidhameef Liwus Iskeelii kaleessa yeroo jalqabaatiif Pirimeer Liigii Ingilaandiin filannoo jalqabaatiin gara dirree kan seene midhaanni taphattoota Arsenaal keessattuu sarratti isaarratti hammaachaati kan jiru. Juuriyaan Tiimbar jimaata darbe akka miidhame Mikel Arteetaan kaleessa kan dubbate. Riikoordoo Kaalaafiyooriin immoo gara dirree seenuudhaaf daqiiqaa muraasni yeroo hafu yeroo qaama ho'isu kan inni miidhame bakka tokkotti ta'uunsaa tarii Mikel Arteetaa irratti yaaddoo kan itti hammeessudha. Amma kaleessa filannoo waan hin qabneef taphataan sarratti isaa kan biraa waan hin jirreef Deeklaan Raayis gara sarara ittisaatti deebisuudhaan bakka Juuriyaan Tiimbar kan taphachiise dhugaadha. Deeklaan Raayis kana dura West Ham United keessattis bakki ka'umsa isaa sarratti isaa akka ta'e ni beekama. Kaleessa sarratti isaa qarqara mirgaa bakka Juuriyaan Tiimbar irratti gahumsa bayeessa kan mul'isee kubbaa qabatee gara sarara gidduu seenaati kan ture. Tarii taphattoonni miidhamuun bakka tokkotti ta'uun kun Mikel Arteetaa deeggartoota kilabichaa yaaddessuu hin danda'u jennee kaasuu hin dandeenya. Sirriitti yaaddessuu miti jennee kaasuu hin dandeenyu. Sababiin isaa bakka tokko irratti qofa ta'uun cimina Arsenaal inni guddaan sarratti isaa akka ta'e ni beekama. Amma garuu taphattoonni taphatti dirreedhaa fagaachaati kan isaan jiran. Kanaaf taphataa meekshift bakka isaa malee deebisanii taphachiisaati kan jiru. Yeroo amma guyyaa 3 keessatti torbee tokko keessatti taphoota 3 itti taphatamu kanatti taphattoonni haala kanaan jalaa miidhamuun tarii xiqqoo tulfaachuu danda'u.
Keessumattuu wantoota ati kaafte ijoowwan Mikel Arteetaan bara kanatti milkaan keessa jabina sarara ittisaa qabuun Arsenaal jabina qabuun sararri fuulduraa akka qaba amma Arsenaal gita jiraniin taphattoota eenyutu goolii galche yoo jette Premier League Englandis haa ta'u sarkaa Awuroopaatti taphattoonni jira sarara fuulduraa irratti taphattoota hanqina qabanii miti garuu akka argataniin itti fayyadamuu haadhaban malee garuu jabinni guddaan Arsenaal bara dorgommii kana duubarraa kan inni ka'u. Duubarraa Gabriel Magaaleesh yeroo inni dirree keessatti jiru Arsenaal harka 62.5 ol tapha injifachuu kan itti danda'u isaan ala garuu injifannoon Arsenaal harka 40 gaditti kan inni 40 keessa kan inni itti gadi hin deebi'u taphattoota kanarratti hirkatee akka jiru ifatti wantoota agarsiisudha. Sababni isaa immoo Arsenaal bara darbeerraa kaasee baay'inaan kubbaa dhaabbii goolii ittiin galchanirra taphattoota kanneen William haa fudhannu Saliba akkasuma Kalafiori Gabriel Magaaleesh ammoo utubaadha kan hundumaaf taphataan kun taphattoota Arsenaal kamiyyuu caalaa kubbaa dhaabbii Arsenaal galche keessatti tokkoffaa irratti kan inni argamu deebisee taphattoota garee faallaas taphattoota sarara fuulduraarraa kubbaa buufachuudhaan qaaman akkuma jabaa ta'e taphattoonni sarara fuulduraa daafanii akka isa biraan darbine bakka uwwisuudhaan bakka cufuudhaan taphataan kun jalqaba irratti kan inni amma argamu. Inni miidhamuun Arsenaal ni huba jedhamaatiin ture dhuguma Arsenaal rakkataa akka ture mul'ateera taphoota muraasa irratti injifatus rakkatee injifataadha kan inni ba'e. Kanaan alatti taphattoonni akka Kalafiori, Ben White, Hinkaappe amma haa deebi'an malee taphattoonni miidhama irraa deebi'an guutummaatti fayyaniiru kan Arsenaal kan jiru nama shakkise taphoota walitti aansanii taphachuun isaanii ammoo dhiphina biraa Mikel Arteetaa akka ta'u amma kaleessuma akkuma dirree miidhama irraa deebi'ee teessoo jijjiirraa taa'ee isaatiin gara dirreetti seensisuun Mikel Arteetaan hammam dhiphina keessa akka jiran qabxii kana eegsifatanii bahuudhaaf hammam murtoo isa ulfaataa akka fudhatan wantoota namatti agarsiisu keessadha. Wantoota Arsenaal bara kana danqaa ta'an keessaa isa tokkodha. Baay'inaan taphattoonni Arsenaal kan miidhaman ammoo kan dursanii miidhaman taphattoota akka Kayaavarti faani dursanii haa miidhaman malee adeemsa taphattoonni miidhaman taphattoota sarara ittisaa Arsenaal. Kun ciminumti Arsenaal gama hundumaan kubbaallee qabatanii gara duraatti taphattoonni deeman kan akka Kalafiori kun kan akka Timber kubbaa ittisuu qofaa miti hojiin taphattoota kana qarqaraan kubbaa dafanii akka sarara garee faallaa keessa seenan taphattoota taasisan keessaa kubbaa drivel godhanii Timber hanga deemee goolii galchuutti taphataa gahe Kalafioriin taphataa akkasiiti. Inni kun Arsenaaliif yaaddoo guddaadha. Isa kana garuu hamma tokko taphattoota bakka tokko irratti 2-3 qabaachuun isaan fayyadeera. Dabalataan taphattoonni iddoo ittiin taphataniin alatti taphachuu danda'uun amma Raayis sarara gidduu ture taphachuu danda'a. Lakkoofsa 6 irra taphachuu danda'a. Siqee gara fuulduraatti 10 irra taphachuu danda'a. Deebi'ee kaleessa iddoo isa baay'ee rakkisaa ta'e sarara ittisaa irratti deebi'ee taphataa danda'u ta'uusaa filannoo baay'ee qabaachuun gama tokkoon cimina Arsenaal qabaachuusaa gareen isaa kun garee guutuu ta'uusaa wantoota namatti agarsiisan keessaa isa tokkodha. Hojiiwwan Arsenaal wantoota ulfaatoo godhan keessaa tariitii miidhamni morkattoota isaanii jiran taphni baay'achuun ammoo as dhiyeenya keessumattuu dhiphina kana daranuu irratti hammeessuu danda'a garuu adeemsa keessa amma Ben White's ji'ootaaf kan inni dirree fagaata jedhamaa ture tariitii taphattoonni kunneen adeemsa keessa bayyanachaa fi gaafa dhufan kan Kalafioritis miidhama hangas ulfaataa hin fakkaatu bakka taphichi eegalee filannoo jalqabaa keessa galeera maqaa isaa jalqaba himamaatiin erga ture qaama yeroo ofeettu kan inni miidhame miidhamni kun hangas jalqaballee hamma tokko itti tolaa akka hin turre taphichaan dura dubbataadha kan inni ture tapha dheengaddaa Karabaa injifatan irratti taphataan kun miirri gaariin akka ittiin dhagaamne himamaadha kan inni ture tapha san irrattis kun Arsenaaliif yaaddoo ta'us garuu taphattoonni akka Odegaard dugda duubatti deebi'anii taphattoota sarara ittisaa gargaaruun isaanii Meeriinoon taphattoonni kun sarara gidduutti gaafa filannoo baay'ee qabdu taphattoonni sarara gidduu duubatti deebi'anii itti siqanii taphattoota sarara ittisaa kana gargaaruudha kan isaan danda'an waan ta'eef kun boqonnaa jabaa Arsenaal jettee kaasuu dandeessa. Hanqina Arsenaal keessaa ammatti ani kaase yookaan ani akka kootti taphoota Arsenaal keessumattuu jalqabbii irratti fooyya'insa qabaatullee bara kana gaafa goolii galchan dafanii ittisuuf fiiguu Arsenaal keessatti kan arge. Inni kun morkattoonni isaanii dirree ofii dhiisanii dirree Arsenaal keessatti akka taphatan taasisaati kan jiru. Gaafa dirree kan kee keessaa baatee dirree garee faallaa keessatti taphatu yoo xinnaate dogongora uumuun kan keenafu taphattoonni garee faalladhaa baay'inaan morkatanii sirratti kan isaan dhufan. Dirree kan kee keessa jirta. Yookaan immoo gara goolii keetiitti siqxee jirta. Goolii kan keetti gaafa gubbaan sirra darbe taphataan garee faallaa goolii sirratti galchuu danda'a. Kana Wolves fa'aa irratti argine irraa kilaboota baay'ee tapha tokkollee osoo hin injifatin bara dorgommii kanaan bahan irratti
Biraaytan mataansaa biraaytan kanaan dura ittiin beennuu miti kan bara darbeeti miti garuu daqiiqaa xumuraati irratti haalli isaan ittiin rakkisan duubatti deebi'anii ittisuudhaaf yaalni isaan taasisan tapha to'achuu irratti hanqina qabaachuu tapha to'achuu gaafa jennu yeroo gara garaatti kaasaa turre kanaan dura baroottan darban Manchester City kaleessoo mataa isaa Manchester City gaafa Nottingham Forest irraa dursummaa fudhatu maal gochaa taphan taphattoonni akka Sherki osoo carraa goolii galchuuf illee osoo danda'anu sa'aatii isaanii kana daqiiqaaf dafanii taphicha to'atanii xumuruudhaaf walii isaaniif kubbaadha akka taphattoonni garee faallaa kubbaan arganne kan isaan godhan dandeettii amala akkasii kana Arsenal keessatti argaa bara dorgommii kana hin jiru dafanii kubbaa yoo gaafa irraa fudhatan ittisuudhaan fiiguudha baay'inaan kan isaan ittiin mul'atu kun hanqina Arsenal yookaan Mikel Arteetaan tapha to'achuudhaaf qabu taphicha daqiiqaa 90 akkamiin to'atanii akka ba'an irratti hanqinni isaan mudataa akka jiru wantoota namatti agarsiisan keessaa kana yoo taasisan ittisa irratti adeemsa keessa taphattoonni waan keessumattuu taphoota itti aanan kana gareewwan jajjaboo waliin Aston Villa Liverpool kana gaafa darbe Arsenal imalli isaanii caalattu morkattummaa kanaaf isaaniif mirkeessuu danda'a jettee wantoota kaaftuudha kaleessas waan hundumaan gaariidha kan inni ture Arsenal kubbaa walii daddabarsuudhaan kubbaawwan gara 450 ta'an taphattoonni Arsenal kan isaan walii isaaniitiif kennanii kana keessa harki 83 ol kubbaawwan milkaa'uu ta'an kan isaan baay'inaan ittiin walii daddabarsanii sarara peenaalitii yookaan garee faallaa keessa seenuudhaan si'a 98 sarara sadaffaa garee faallaa keessa taphattoonni Arsenal seenuu kan isaan danda'anii qarqararran kubbaawwan si'a 19 waliif dabarsanii kennuu danda'anii taphattoonni Arsenal isa kana garuu carraan kun hundi sarara peenaalitii keessatti garee faallaa keessatti si'a kana hunda kubbaa tuttee itti fayyadamuu irratti ammoo taphattoonni akka Victor Yokeresh ofiin fooyyessine taanaan hanqinni Arsenal ammas hin furamu jechuudha. Tariiti amma Gabriel Jesus jira Kai Havertz adeemsa keessa bayanachaa akka jiru himamaadha kan inni jiru. Isa kana morkattummaa kana cimsuudha qaba amma Mikel Arteetaan. Gabriel Jesus teessoo irraa gaafa kee akkasuma carraa gaafate goolii galchuu qofaa miti taphataan kun kennaa kubbaa miila taphattoota bira dabarsee qabatee gara sarara peenaaltii keessatti seenuudhaas taphattoota qaban keessaa isa tokkodha. Kai Havertz gaafa deebi'e carraa fayyadamuurra anaaf Kai Havertz bara kanaan kan Sporting Lisbon jiruun osoo hin taane yeroo Arsenal jiru irratti Victor Yokeresh irra fooyyadaanaaf carraa argate goolii galchuu irratti taphataan kun kubbaa qilleensarra dhufan irratti fayyadamuudhaaf dandeettii taphataa qabu waan ta'eef inni kun filannoo gama biraatiin adeemsa keessa Arsenal ittiin fooyya jedhee wantoota eeguu keessaa. Ammas Victor Yokeresh garichatti madaqanii kaasuu kan dandeenyudha tarii Kai Havertz guutumatti miidhamarraa bayyanatee sochii dirree keessatti mul'isurraa ka'uudhaan gahumsa gaariitti kan mul'isu taanaan Victor Yokereshifis kan filannoo Mikel Arteetaan taphattoota sadan kana eenyu fayyadamuu akka qabu kan sirriitti addatti baafatudha. Taphattoonni kunneenis filannoo jalqabaatiin gara dirree isaanii taphachuudhaaf murkii gahumsa isaanii fooyyessuudhaaf waan godhanuuf kunis Mikel Arteetaadhaaf waan gaarii fidee dhufuu danda'a. Yeroo dhiyootti garuu gara dirreetti deebi'uu akka danda'u Kai Havertz Mikel Arteetaan dhiyeenya kana kan dubbate dhimma Arsenal kanuma irratti haa xumuruuti dhimma Manchester City osoo hin darbiin dura ergaawwan dhaggeeffannee walitti deebina. CB Bajjee tajaajila liqeessaa keessaa salphaatti appilikeeshinii CB Birr Plus irraa argadha. Maamiltoota kaffaltii mindaa isaanii karaa CB Birrii fudhataniif ammoonni hundumtuu salphateera. CB Birr Plusitiin liqii hanga mindaa ji'a 4 yeroo tokkotti fudhachuun guyyaa barbaadan guyyaa mindaa keessanii godhadha. Baay'ee salphaadha. Dabaree qabu, waraqaan qabu. Appilikeeshinii CB Birr Plus banuun CB Bajjee filadha. Liqii keessan battalumatti fudhadha. Haruma tajaajila liqii dijitaalaa CB Bajjee kennamu fayyadamuun jireenya keessan salphisa. Baankii Daldala Itoophiyaa, baankii yoomiyyuu itti of abdattan. Dhaabbanni keenya guddichi teeknooloojii faana bu'eera. Neetworkii moobaayilaa mana hundaan ga'eera. Baadiyyaa magaalaa neetworkii si'ataa wal qabsiiseera. Hundi qixa akka fayyadamu fardaa fi dirree waliif mijeesseera. Gatii madaalawaan faayidaa barbaaddan argattu. Zanexus bilbila ammayyaa jabana kanaa Itiyoo Telekoom irraa. Neetworkii 4G akkasumas intarneeta Wi-Fi teelebirrii fi miidiyaalee hawaasaa akka barbaaddanitti fayyadamuu dandeessu. Bakka dhaabbataa Telecloud faayiliiwwan haala amansiisaan hammisaa hanga fedha keessanitti teele storage irraa dabaluun ni danda'ama. Zanexus L127 qarshii 2500 fi 99. Zanexus L131 qarshii 2699. Zanexus L228 kiipaadii mijataa touch screen waliin qarshii 2900 fi 49 qofa. Zanexus yoo bittan baatiiwwan 3 kan itti fayyadamtan. Interneeta 2GB tola isiniif kennama.
Zanexasin karaa zaman gabayaa ajajaa yookaan giddugala tajaajila Itiyoo Teleekoomii bitadhaa. Apparaatasi bilbilaa Zanexas Itiyoo Teleekoom irraa. walitti deebinee raaseef abbaa jihaad oomoo beeyyamirraa Liverpool dandiitti deebi'aa jira jedhee akkasumas Wooroo Ibraahim deedorraa kan barreessee taphattoonni Arsenaal nagammachiisaniiru midhamni shaakala akkamii jedheera. Taphattoonni gara dirree seenuudhaaf yeroo jedhan daqiiqaa muraasa dura gara dirreetti seenuudhaaf yeroo jedhan qaama isaanii yeroo isan taphichaaf qophii ta'uu isaanii shaakala muraasa hojjechuun naannoo daqiiqaa 30 dirree keessa kan turan isaa gadis ni jira. Isa yeroo hojjetudha kan Riikoordii Kalafiori kan inni midhame filannoo 11 keessa seenetti kan ture Kaffaaloo Tafarraa godina Gujii Odoo Shaakkisoorraa Manchester Cityin injifattuutti deebi'uun dirqama jedhee akkasumas boonaa jiraataa Qeellan Wallaggaa Sayyoolaa kan barreessee gahumsa Manchester Citytti nana mana jedhee Fuad Raayyaa jechuudhaan Shabbee Somboorraa Arsenaal mo'achuu nagammachiisee Mubaarik Geetaahuun Bunnoo Baddaleerraa Manchester United fi kana booda carraa gaariin hawaa jedhee Awwal Shaafii deedorraa kan barreessee waltajjii marii ispoortii baay'isaa waa'ee Liverpool itti maa jedhee simbiraan keenya Yoonaas Ayyaana jechuudhaan aanaa yaayorraa kan barreessee anaaf Manchester United kilaboota hunda caala gahumsa olaanaarra jira jedhee namana jedhee akkasumas Mujaahid Qaadoo Bunnoo Baddaleerraa sin dhageeffachaa jira jedhee Lijaalamuu Tukkuu Bunnoo Baddaleerraa Arsenaal waancaa ni fudhata Manchester Cityin waancaa isatti beeka jedhee Barisuu Ahmad Abbas jechuudhaan Harargee Lixaa Daaroo Laburraa kan barreessee Liverpool waancaa ni fudhata barana jedhee akkasumas Anas Jamaal jechuudhaan Harargee Bahaa Guraa warraa kan barreessee qophiin keessan beeysaa Guardiolaan barana yoo shaampiyoonii ta'ee isaan wal qabsiite kan barreessee yaada keetii fi guddaa galatoomii barataa Saaliyaasan Harargee Lixaa Cirooraa kan barreessee gahumsa Daavid Raayaa baay'ee natti tolee gooliin sun osoo galtee Arsenaal qixa akka ba'uudha kan barreessee Magarsaa Mooyisaa Godina Iluu Abbaaboor yaayorraa kan barreessee Manchester Cityin isaan wal qabsee mariin keessan beeyseedhe akkasumas ammoo abboomsaa abdataa jechuudhaan innis kurfaa calleerraa kan barreessee Arsenaal injifachuutti akka gammadee Abarraa Ulaasaa Beenishaangul Gumuz irraa dhaggeeffattoota hedduudha kan barreesse dhimma Manchester City yaakaasnu shifee kaleessa Manchester Cityin Bournemouth waliin taphachuudhaan goolii 2-1 kan injifatee Tijaanii Reinders akkasumas ammoo Ryan Sheerkii goolii galchaniin Manchester Cityin Nottingham Forest kan injifatee Manchester Citynis kaleessa akkuma Arsenaal rakkatee ciniinsuu guddaa keessa seenanitti kilaboonni lachanu kaleessa kan isaan injifatanii hanga Arsenaal Brighton waliin taphatutti injifachuudhaan dursummaa liigichaa Manchester Cityin Arsenaal irraa fudhateeti kan ture kaleessa qabxiin Manchester Cityin 3 argate kun deeggartoonni kilabichaa taphattoonni illee staadiyeemii keessatti akkaataan gammachuu isaaniitiin ibsachaati turan olaanaadha kan ture amma Manchester Cityin taphatti of fooyyeessuudhaan taphoota walitti aansee injifachuudhaan ofitti amanamummaa sirriitti dabalaa kan itti dhufe shaampiyoonii ta'uudhaaf morkachaa akka jiran kan itti agarsiisaa jiran jennee kaasuu kan dandeenyu dhugaadhaa bara dorgommichaa yeroo eegalu Pep Guardiolaan hirmaannaa Champions League Awurooppaa milkeeffachuudhaaf akka karoorfatan kan isaan dubbatanii garee haaraa ijaaraati kan jiran taphattoota hedduudha kan isaan fidatanii kilabichi bara dorgommii darbe akkaataan itti bara dorgommichaatti xumure beeysan turre bara dorgommii kanallee liigichaan taphoota 3 keessa 2 mo'atamuudhaan jalqabbii gadaanaatiin kan eegalan kanarraa ka'uudhaan xiinxaltoonni kubbaa miilaa Manchester Cityin bara dorgommii kana hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuun akka itti ulfaatu kan isaan kaasan Pep Guardiolaan garuu yeroo hunda malmalteen dhabanuu yaadan dhabanuu bara dorgommii kana akkaataan garee isaaniitiin qindeessanii garee kana shaampiyoonummaadhaaf morkachiisaati jiran dhugumatti leenjisaan kun leenjisaa cimaa addunyaa kana Pep Guardiola yeroo hundumaa leenjisaa kilabichi waan yaada xumureera jettee dubbattu miti Pep Guardiola gareensaa akkamitti kaasuu akka qabu akkamitti shaampiyoonummaadhaaf morkachiisuu akka qabu leenjisaa
yaadan dhabne akka ta'e bara dorgommii kanas taphaatti mul'isaati kan jiru. Waa tokko dubbatee ture inni iyyuu kaleessa taphichaan booda bara darbe isa kana dhabnee jedhe tapha kaleessa injifataniin booda Guardiolanii bara darbe gaafa jennu Manchester Cityin bara darbe goolii galchee 2-0 isaa dursu qabxii san eegsifatee bahuu irratti rakkoo guddaa akkuma sarritti isaanii goolii galchuu qabxii eegsifatanii bahuu irratti hojii manaa guddaa Pep Guardiola rakkate keessaa isa tokkodha bara darbe dorgommii Premier League Englandis haa ta'u Champions League Euroopatiinis osoo dursanuu Manchester Cityin tapha kanaan qabxii fudhatee akka bahu ittiin amanan mataan isaa taphattoonnis leenjisaan Guardiolaan dhiphina hamaa keessa isaan turan bara kana garuu keessumattuu akkuma tuu kaafte jalqabbiidhaan erga walitti aansanii taphoota sadeen keessaa 2 mo'atamaniin booda gareen kun waan biraa akka barbaadu Guardiola yaadamni inni fudhateetiin bifa haaraatiin garee kanatti dhiyeesse dhuguma cimina leenjisichaa kanaa kan osoo hin dinqisiifanne akka biraan darbin si taasisu keessaa isa tokkodha. Guardiolaan taphattoota amajjii darbe kan akka Omar Marmuush, Tijaanii ganna kana kan akka Cherkii taphattoota kanneen kilabichatti yoo makatu sarara itti isaati irratti garuu taphattoonni akka Ayar Nurfaan fidatanillee miidhamaanis wal qabatee iddoo kanarratti taphachuu hin dandeenye. Taphattoonni akka Maanuweel akka Injifan garee kana gallakkisanii ittisni isaanii rakkoo akka qabu ifaatti mul'ataa ture. Ederson Moraes goolii eegan kubbaa duubaa kaasee taphatee Pep Guardiolaan poozishiiniidhaan taphattoota isaa ittiin beekaman garee faallaa irratti akka caalanii taphatan goolii eegan kun gadi lakkisee keessumattuu Troofard gaafa fidu goolii eegan kun hamma tokko fooyya'insa kan inni qabu jalqabumaan immoo dogongoroota inni ittiin uume saniin amanamummaa Pep Guardiola irraa dhabuudhaan goolii eegaa immoo leenjisuma nama fakkeenya Pep Guardiola hordofu Luis Enrique naaf hin ta'u tooftaa kootiif jedhee hojii ofirraa ari'e yookaan isin barbaadu jedheen Pep Guardiolaan gaafa fidatu maal yaadeeti gaafa jedhu gaafii jabaan achirraa ka'e kan Pep Guardiolaadha. Sana booda Pep Guardiolaan tooftaa taphaa isaanii isaaf mijatu bocuudhaaf karoorfatan. Leenjistootni itti aantonni gargaartonni leenjistoota isaan fidan leenjistoota Pep Guardiolaan kanaan dura waliin hojjetan irraa waan addaa wayii kan adda ta'e kan isaan qaban Liverpool keessatti kan hojjetan kubbaa isaan qabatan immoo poozishiin kanarratti yookaan caalmaa taphaa qofa osoo hin taane mala malteewwan garaagaraan isaanitti fayyadaman keessaa isa tokko akka ta'edha. Keessumattuu ragaaleen tapha kaleessa Nottingham Forest injifachuun dura ba'an kan akeekan Guardiolaan hojiin jalqabaa guddaan isaanii tooftaa taphaa kana jijjiiruudhaan yookaan mala ittiin kanaan dura tikitaakaa daqiiqaa muraasa keessatti dafanii kubbaa walii kennan sana poozishiiniin caalanii dafanii sarara garee faallaa keessa seenanii isa goolii galchatan jijjiiruudhaa fi itti yaadee dursee eenyuun qabaa eenyutu bakka kanarratti taphattoota eenyu fa'aatu osoo tooftaa kana jijjiiree anaaf milkeessuu danda'a kan jedhu yaada dursee Pep Guardiolaan itti dhiphate keessaa isa tokkodha jedha. Isa kanaafi taphattoonni sarara fuulduraa irratti kan akka Haaland jiran goolii yoo galchan sarara peenaltii keessatti isaan irwanaan galchuudhaaf kan hin rakkanne taphattoonni kunneen jira. Qarqara lamaan irratti filannoo baay'ee qaba Guardiolaan. Raayaa Charkii dabalateera. Phil Foden gidduutti taphachuu danda'a qarqaratti bahee taphachuu danda'a. Tijaanii Reender sarara lakkoofsa 10 irratti taphachuu danda'a yoo barbaade taphataan kunis akka qarqaraatti bahee taphachuudhaaf wanti isa ittisu hin jiru. Jereemii iddoo kun jira Saaviniyoon jira. Iddoo kanarratti rakkina akka hin qabne Pep Guardiolaan dursee beekaa jedha xiinxalichi. Inni rakkoo guddaan Pep Guardiolaan tooftaa kanaaf isaan dandeessu eenyu jedhee taphattoota qarqara lamaan sarara ittisa gara duubaa taphatan adda baasuudha. Asirratti ammoo taphattoota baay'ee akka qabudha. Nico Oreliin taphataan dargaggeessi kun osoon eegamin Guardiolaadhaaf boqonnaa nama laate keessaa isa tokkodha. Ayar Nur iddoo kanarra taphachuudha kan inni danda'u. Maatiyaas Nunes gamanaan jira. Bakka kanatti akkasuma kanaan dura akka innis taphataa akka inni ture ni beekama. Riikoordii jira. Taphattoota kanneen osoo tooftaa kanaaf yaade naaf milkeessuu danda'a bara kana jedhee filannoo Guardiola irratti hojjete keessaa isa tokkodha. Kanaaf ammoo Nico Orelii fi Maatiyaas Nunes filatee jedha. Filannoo kanaaf taphattoonni kunneen lamaan qarqara lamaaniin yoo kubbaan qabatan dafanii gara fuulduraatti taphattoota garee lafa dheeraa uusanii fageenya dheeraa fiiganii hamma sarara peenaltii keessatti deemuu kan danda'an gaafa kubbaa irraa fuudhame dafanii bakka duubatti deemanii ittisuu taphattoota danda'an ta'uun isaanii carraa uumuu danda'uu isaanii yoo argatan goolillee taphattoota galchan ta'uun isaanii taphattoota kanneen filannoo jalqabaa Guardiolaan bara kana tooftaa isaa ittiin jijjiire isa keessaa isa tokkodha. Duubatti kubbaa walii kennanii dura akkasumas sarara peenaltii isaa eegalsisanii taphachuu osoo hin taane qarqara lamaan dafanii sarara fuulduraa irratti kubbaan akka gahu wanta taasisa keessaa isa tokkodha jedha. Inni kun dhugumatti hojiiwwan Guardiola bara kana isaan milkaa'e keessaa filannoon taphattoota kanneen immoo taphoota darban irratti kan akeeku isa tokkodha. Kanaan Pep Guardiolaan taphoota sadeen san jalqabaa saniin ala taphoota as aanan erga Aston Villaadhaan injifatamanii Newcastle erga taphoota mo'atamanii alatti
haalli Guardiolaan garii jetteen fooyyes gareewwan birootirraa qabxii 27 taphoota daraman argachuu qabu keessaa 24 argateera Manchester City kun hangam cimina akka qabu City kan ittiin agarsiisudha walitti aansee taphoota 8 dorgommii hundumaan taphoota injifatan kaleessa haa rakkatu malee rakkatulleen caalmaa taphaa fudhatee ture erga goolii galchanii ammoo boqonnaa dura kilaboonni lamaanuu yaalii tokkollee yaaluudhaaf kan ittiin rakkatan ture kaleessa Nottingham Forest dhugaa dubbachuuf qormaata jabaa Manchester City ture jechuun ni danda'ama haalli isaan qarqara lamaaniin kubbaa Igor Jesus fan taphattoota City ittiin rakkisaa turan gareen Sunrise kaleessa Manchester City irraa City grounditti qabxii wayii fudhatee bahuudhaaf dandeettii qaba jettee tilmaamuu kan ittiin dandeessu garuu boqonnaa booda immoo Guardiola maal jijjiire osoo jarri of hin beekin yookaan immoo hin dammaqin jechuun ni danda'ama deebi'anii goolii galchan sanaan booda tarii dafee sakandii 80 minaamin itti fudhatte gooliin irratti galuudhaaf kun Manchester City dhiphina keessa galchuullee daqiiqaa tokkoo fi sekoondii 30 jechuudha. Garaagarummaan goolii Manchester City fi goolii galchee fi irratti galeessuun jechuudha. Kana keessaa garuu ammas osoo abdiin kutatiin Raya Charkin goolii sana galcheen balleessa fi akkuma jirutti gongoroonni jiranillee kan Sunrise komate dabalate Cityn 1-0dhaan 1-2 injifate keessumattuu Omar Hutchinson goolii ittiin galche rifaatuu keessaan galchulleen boodarra garuu injifatee baheera Manchester City tapha kaleessatiin dhibbeentaa tapha harka 65 ol kan fudhatee to'ate Manchester Cityidha garuu filannoo qabaachuun Raya Charkin addatti Tijaani Reenders taphattoonni kunneen dhuguma mala maltee Pep Guardiola kanaaf taphattoota minjatan keessumattuu Charkin as dhiyeenya immoo gahumsi inni mul'isaatiin jiru kilabicha morkataa waancaa akka ta'uuf isa gargaaree jettee kaasu taphoota dandeechu as dhiyeenyatiin imala Manchester City waancaadhaaf akka akeeku kan mul'isudha. Pep Guardiolaan wanta bara dorgommii kana keessattuu dhiyeenya kana filannoo taphattoota wal fakkaataa walitti taansee fayyadamaati kan jiru bara dorgommii darbee isa duras taphatti har'a taphattoota filannoo 11 fayyadamee guyyaa 3 booda taphattoota 5 jijjiiraa kan itti aanu ammas deebiseeti kan jiru amma garuu taphattoota wal fakkaataa filannoo jalqaba wal fakkaataa 11 ta'e walitti taansee fayyadamaati kan jiru tapha kaleessaatiin taphattoonni Nottingham Forest keessattuu tooftaa taphaa isaanii kan laallote 4-5 kan isaan taphachaati turanii sarara gidduu Manchester City taphattoonni carraa akka nuumne gochaati kan isaan turan sarara gidduuratti Phil Foden faa Ryan Cherki faa keessattuu Phil Foden Ryan Cherki Erling Haaland taphattoonni kunneen sadan akka waliin argine kubbaa akka waliif hin kennine taphattoota kanneen gidduu iddoo banaan akka nuumamne keessattuu taphattoonni sarara gidduu kan Nottingham Forest Morgan Gibbs White kana gochaati kan ture Ryan Cherki garuu fakkeenyaaf garee sirriitti itti sarratti xiyyeeffatu garee low blocking garee sarratti sarara penalty ofitti walitti siqee taphataa sarratti isaa fi sarara fuulduraa gidduu meetira muraasa walitti sirriitti tuuta'anii ittisaniif Ryan Cherki fala furmaataa akka ta'e kaleessas kan argine Manchester Cityn yeroo rakkatetti kubbaa inni haalli Tijaanii Reendersiif iddoo banaa sana kenneef sun dhugumatti taphataa cimaa akka ta'e akkasumas immoo miila saalachuun mirgaa fi bitaadhaan walqixa akka fayyadamu kan itti arginedha kaleessa gahumsa inni mul'iseen osoo jennu Premier League England bara dorgommii kanaatiin kubbaa goolii ta'uu danda'an hedduu mijeessuudhaan sadarkaa jalqabaatiin Ryan Cherkiin dursaati kan jiru Pep Guardiolaanis taphataa kana taphichaan booda kan inni dinqisiifate Manchester Cityn yeroo goolii kana galchu goolii gaan kilabichaa Gianluigi Donnarumma akkaataan ittiin gammachuu isaa itti ibsate olaanaadha kan ture sirriitti rakkatanii kan isaan Manchester Cityn qabxii 3 kan isaan ittiin milkeeffatanii tapha Chelsea fi Aston Villa osoo hin darbiin dura ergaawwan dhaggeeffannee akkan jirre nuti agarsiisaati kan jiranu itti hafuun tapha Old Trafford dhifama Chelsea Stamford Bridge Chelsea fi Aston Villaan waliin morkataniin Chelsea dursaa ture goolii 2-1 kan inni mo'atamee taphni kun tapha bifa lama qabu jennee kaasuu kan dandeenyudha boqonnaa dura Chelsea gahumsa olaanaa kan itti mul'isee carraa goolii hedduu itti uumee tokko qofa kan galchee taphattoonni sarara fuuldura akkasumas sarara gidduuratti Bruno Enzo Fernandes faa carraa goolii argatan kan ittiin
hin fayyadamne kan ture boqonnaa deebii keessattuu daqiiqaa 60 booda olaantummaan Aston Villa sirriitti kan ittiin mul'ate leenjisaan kilabichaa kan Aston Villa Unai Emery jijjiirraan isaan taasisan daqiiqaa 59 irratti Oli Watkins Sancho faa taphattoota kanneen galchuudhaan qabxii barbaadan kan isaan itti argatanii boqonnaa dura garuu Aston Villa kana dura beeknu dhugaadha tapha Manchester United ittiin injifatanis gahumsi isaanii gadi bu'ee kan ture kaleessa garuu Aston Villa isa taphoota walitti aansee injifachaati jiru morkataa waancaa ta'ee dhiyaate sana osoo hin taane Aston Villa hin fakkaatu kan ture garee Unai Emery hin fakkaatu kan ture gahumsa gadaanaa kan isaan mul'isanii Chelsea garuu boqonnaa dura taphicha xumuruu ture leenjisaan kilabichaa Enzo Marescanis taphichaan booda yaada kennaniin boqonnaa dura goolii tokko galchine isaan goolii tokko yeroo irratti galchan sila goolii 3-1 2-1 dursutu irra ture carraa goolii arganne sana fayyadamuun dhabuun keenya nu midheera jechuudhaan kan isaan dubbatanii osoo jennu leenjisichi sababa dabbiitiin garichaan dursine kaardii akeekkachiisaa 3 waan argataniif kaleessan taphicha kan dursine kan isaan taasifamanii dhimmi naamusaa kun Chelsea keessatti kan itti ufee kaleessa taphattoonni kilabichaa tapha kaleessaa fi tapha darbeen kaardii akeekkachiisaa 11 kan isaan argatanii dhimmi kun ammas fala furmaataan arganne kaleessa garuu Chelsea dursaa ture waan injifatu garaagarummaa Aston Villa waliin qabu kan dhiphisu fakkaata ture boqonnaa dura tarii itti fufsiisuu dadhabuun isaan osoo jennu Chelsea bara dorgommii kana dhibbeentaa injifachuu harka injifachuu qabxii 11 harkatti galfatee ture dabarseeti kan kenne dursaa ture mo'atamuu yookaan qixa bahuudhaan qabxii 11 kan dhabe kun olaanaa akka yeroo harka afurii oliin kan inni kilaboota kamirraa qabxii akkasii dhabuudhaan agam qabxii 11 jechuun silaasoo qabxii 11 kan argate silaayoon shaampiyoonummaadhaaf garee morkatudha kan ture kaleessa garuu hanga daqiiqaa 60tti boqonnaa daqiiqaa jalqabaatti kaasee hanga daqiiqaa jijjiirraan Unai Emery taasisanutti Chelsea beeysa kan ture boqonnaa deebii garuu daqiiqaa 59ffaa jijjiirraa Unai Emery booda garuu Aston Villaan garee shaampiyoonummaaf morkatu garee morkatoota kilaboota ciccimootiif yaaddoo ta'e sana daqiiqaa 60 kaasee hanga 90tti kan argine Oli Watkins jijjiiramee seenuudhaan goolii galcheen Aston Villaan injifannoo eegale sana kan itti fufsiiseedha kilabichi bara dorgommii kana taphoota 11 dorgommii hundaanuu walitti aansee kan injifate Premier League England taphoota 8 walitti aansee injifate qabxii 39 amma walitti qabate qabxii 42 walitti qabachuu qabu keessaa taphoota darbanii qabxii 39 kan walitti qabate kana keessaa immoo isa harka mo'atamuu dhibbeentaa mo'atamuu keessa galee durfamurraa ka'ee qabxii 18 kan argate hagam Aston Villaan goolii 2-0dhaan illee durfamaa ture kan inni injifate kaleessa 1-0dhaan durfamaa ture kan injifate kanarraa ka'uudhaan durfamurraa ka'uudhaan carraa mo'atamurraa ka'uudhaan qabxii 18 kan argate hagam ulfaata olaanaa akka ta'e kan agarsiisu keessattuu qabxii 42 keessaa 39 walitti qabachuun garee Unai Emery kan amma qaban 39 dhuma 42 keessaa 39 kan argatanis taphoota kanneen hangam garichi akka cimaa ta'e kan namatti agarsiisudha kaleessa osoo jennu abbe Watkins taphicha booda tactical genius jechuudhaan ibse Unai Emery taphattoonni tokko jijjiiramanii gaafa seenan miirri amma Watkins ni beekna kanaan dura Aston Villa isa taphataa murteessaa bara darbes taphattoonni akkaasaa tariiti hamma tokko maqaa qaban gaafa jijjiiramanii teessoorra ta'an miirri itti dhagamu beekamaadha garuu miirri kun akka isaa bira hin jirre ifatti kan ittiin agarsiisa dhugumatti ammoo dhuguma nama ogummaa yookaan leenjisummaa tooftaa taphaatiin nama guutame ta'uusaa adeemsa keessa leenjisaan kun Premier League England kana to'ataa akka jiru kan namatti agarsiisa osoo jennu leenjistoonni Spain leegicha to'ataa akka jiran ifatti mul'ataara top sadarkaa tokko hanga 3 warri jiran leenjistoota lammii Spain City Arsenal fi Aston Villa dabalate tapha kaleessatiin Chelsea bara dorgommii kana tariiti tapha Newcastle durfamaa ture lama galcheettiin qixxaate hamma tokko miirri haa jiru malee tapha kaleessaa boqonnaa dura Chelsea ture boqonnaa booda Aston Villa ture waliigala yaaliiwwan Chelsea yaale boqonnaa booda kan Aston Villa yaale xinnaa ta'us
kubbaa kallattii eeggatteen Aston Villa irra fooyyedha. Tooftaan taphaa Unai Emery kaleessa dhibbeentaa taphaa caalmaa osoo hin taane garuu gama yaalii dirree keessatti deddeebii yaaluudhaan irra fooyyedha. Yoo xinnaate kubbaa 8 kallattii sirrii eeggatte kan yaale Aston Villa tapha kaleessatiin. Kun gareen Unai Emery sarri fuulduraa isaanii baay'ee cimaa akka ta'e taphattoonni akka Morgan taphattoonni kun keessumattuu kubbaa kana kaleessas olii waatikiinsanii kan mijeessee kenne sarri gidduu sarri qarqara lamaanii hangam akka cimina qabu kan namatti agarsiisu keessaa isa tokkodha. Unai Emery seenaadha kan isaan hojjetan. Amma yeroo kanatti Unai Emery jalqabbii liigichaatiin torbee shanaffaadhaan gaafa Sunderland waliin goolii tokko qixa bahu sadarkaa 18ffaarra jira. Aston Villa taphoota tokko hanga torbee shanaffaatitti tapha tokkollee hin injifanne. Aston Villaan lamaan mo'amee 3 qixa kan inni bahe. Yeroo kana Aston Villaan ammoo sadarkaa sadaffaarra jira. Sadarkaa sadaffaa qofa osoo hin taane morkataa waancaa ta'uusaa taphoota ifatti agarsiisedha. Kana keessaa kilaboota jirra jedhan jajjaboo waggootaaf waancaadhaaf morkatan waancaa fudhatan Liverpool qofatu isa mo'ate. Manchester City, Arsenal, Tottenham, Manchester United, kaleessa Chelsea kilaboota jajjaboo warra jedhan ammoo warra top 5 kana gadi warra jiran xinnoo morkattoota jedhanii gareewwan jajjaboo dhaaban kan akka Fulham, kan akka Brighton faa ni yaadata durfamaa ture 4-3 haalli ittiin injifate. Haala kanaan gareen Unai Emery'dha amma sadarkaa kanarra gaheera. Taphoota 14 darban keessaa 13 injifate Aston Villa. Hangam gareechi qindoomina akka qabu cimina akka qabu Unai Emery mataan isaa tooftaa isaa fi haala rakkisaa sana keessa tarree jalqabaa torbeewwan tokko hanga 5 san keessa leenjistoota tarree ari'amuudhaa keessatti maqaa isaanii galmaa'e keessa isa tokko ture Unai Emery. Amma garuu leenjistoota waancaa morkatan keessa isa tokko sanuu isa sodaachisaa garee amma adeemsa amma ittiin deemuun xiinxaltoonni tarii yaadonni jira dhugaan jirus filannoo bal'aa qabaachuun isaanii dhabuun isaanii waancaa morkachiisuudhaan garuu filannoo bal'aa gaafa jedhamu yeroo tokko ni yaadatami haalli 2015-16 Leicester City shaampiyoonitti ta'ee fi kan Unai Emery'dhaa kun inumaayyuu waliif faalladha. Kan Leicester City irra gareen Unai Emery taphattoota qabaachuudhaan hanqina qaburra caalmaa qabattee kaasuu dandeenya. Jijjiiramanii taphattootumti seenan kaleessa Jadon Sanchoon, Oli Watkins kan Bundiyaa faan jijjiiramanii ba'an gaafa ilaaltu taphattoota sarara fuuldura irratti rakkina akka hin qabne ifatti kan namatti agarsiisu. Goolii eegan isaanii ammoo kubbaawwan akkamii akka inni qoluu danda'u kaleessa kan ifatti mul'ate. Gareen kun bara dorgommii kana taatee addaa cimina xiinsammuu qabaachuu isaanii yoo durfaman deebi'anii dursummaa irraa fudhatamte deeffachuu irratti haalli isaan ittiin garicha qindeessan miira addaati jettee kaasuu dandeessaa. Oli Watkins hamma kaleessatti goolii 3 qofa galche kaleessa 2 galchee Premier League'dhaan goolii 5ffaa galchuudhaan injifannoo Aston Villa taphoota 11 walitti aansanii erga bara 1914 waggaa 100 fi tokkoon booda 11 booda taphoota 11 walitti aansanii kan isaan ittiin injifatan kun Riikoordii seenaa kanaan dura ittiin galmaasanii kan isaan ittiin wal qixxaatanii haala kanaa yoo itti fufe amma ittaanee Aston Villaan Arsenal waliin qaba. Imalli Aston Villaaf Arsenal bara dorgommii kanallee tapha kan kaleessatiin daran kaleessa morkii 3 akeeka jedhamaa tureen daran ammoo kan ittiin akeeku tapha qixxaata dhufu kan Aston Villaaf Arsenal Emirates waliin taphatan kun Mikel Arteetaan illee torban kana kan hirriba ittiin arganne jedhee tilmaamtu keessaa isa kanaadha. Emirates Arsenal irratti ammoo olaantummaa qabu kan itti husuusu imala waancaa Arsenal keessatti ammoo haalli inni ittiin tariiti namoonni hedduun gahumsuma kilaboota jajjaboo leenjisuu waan hin dandeenye milkaa'insi Unai Emery kilaboota sadarkaa gara gadiitti jiran waliin milkaa'uudha jedhama yeroo gara garaatti. Yeroo kanatti Arsenal irraa qabxii fudhatanii dheengadda ba'an deebisanii fudhachuudhaan alatti hanga waancaaatti kan isaan ilaalchisu wanti biraa waan hin jirreef kun qormaata jabaa Arsenal isaan eeggatu akka ta'e kan namatti agarsiisu imalli isaanii garuu baay'ee cimaa akka ta'e kan akeekudha. Tarii amma kaleessa taphattoonni murteessoo kilabichaa ta'an keessattuu maatii kaash Bobakar Kamara taphattoonni kunneen kaardii akeekkachiisaa 5 bara dorgommii kana waan argataniif tapha Arsenaaliin hin taphatanu. Maatii kaash jiraachuu dhabuun sarratti isaa qarqara irratti tarii Unai Emery tapha kiibxata dhufu Arsenaal waliin qabanuuf eenyu bakka buusu kan jedhu sun gaaffiidha. Taphni kun tapha baay'ee murteessaa garaagarummaa qabxii 3 gidduu isaanii jiru sana dhiphisuudhaaf Aston Villaan yoo Arsenaal injifate garaagarummaa sana dhiphisee murkii waancaa keessa daranuu jiraachuu isaa kan itti mirkaneessu Arsenaal ammoo Aston Villaa yoo injifate dursummaa isaa kan itti cimsatu keessattuu Aston Villaan ammoo bara kanas isa duras murkii waancaa keessa Arsenaal shaampiyoon akka hin taane waancaa akka hin arganne garii taasisee waan ta'eef taphni kun taphattoota miseensota akkasumas deeggartootaaf tapha
sirriitti ija addaatiin ilaalan jennee kaasuu kan dandeenyudha. Sa'aatii keenya waliin imaluudhaaf dhimma Liverpool daqiiqaa muraasa kaasnaa. Liverpoolis kaleessa goolii 2-1 Wolves kan injifatee Wolves seenaa Premier League Englandiin taphoota 18 osoo hin injifatiin xumuruudhaan taphoota jalqabaa kan liigichaa 18 osoo hin injifatiin kilaba jalqabaa ta'uudhaan seenaa gadaanaa kan itti galmeessedha. Kaleessa Florian Wirtz miila isaa kan itti hiikkatee obsa yeroo dheeraa booda goolii guyyaa 190 hojjennu ji'a ja'a. Premier League Englandiin taphoota 17 taphatee goolii tokko galchee yaalii 21 booda kaleessa goolii isaa jalqabaa kan galche kun isaaf ofitti amanummaa isaa kan itti dabalu jettee kaasuu kan dandeessudha. Taphoota gara fuulduraa jiranuun kana booda qeeqni miidiyaan England irratti kaasuu tarii ni hir'ate jettee kaasuu kan dandeessudha. Goolii hin galchine jedhanii kubbaa hin mijeessineef taphattootaaf hin mijeessine jedhamuudhaan taphataa sirriitti qeeqamaa ture waan ta'eef kaleessa goolii galchuunsaa isaaf ofitti amanummaa isaa sirriitti kan dabalu baay'ee akka gammadeellee fuula isaarraa ni beeksisa kan ture. Taphattoonni illee goolii inni galchuu isaatti gammachuu addaa agarsiisaatti kan turanii leenjisaan kilabichaa Arne Slootis kana kan isaan dubbatanii goolii galchuu erga galchee booda gammachuun fuula isaarraa mul'ate. Taphattoota biratti illee mul'ate. Taphataan kun goolii galchuu isaatti garichi sirriitti akka gammade kan isaan kaasanii. Liverpool taphoota 4 darbe walitti aansee kan injifatee taphoota 7 darbeen immoo osoo mo'atamiin imalaatti kan jiru. Amma Liverpool guutummaatti ta'uu baatus taphatti of fooyyessaa akka jiru kan agarsiisudha. Qabxii 3 murteessaa Wolves irraa kan argate. Wolves sadarkaa xumuraatti kan argamu qabxii 2 qofa kan argatu. Kanaan inni argatee tapha kaleessaatiin wanti biraa daa'imman Diego Jota lamaan kilaboota lachuuf taphachuu isaanii beekama. Diego Jota Wolves akkasumas immoo Liverpooliif kan taphate ijoollee daa'imman isaa 2 dursaan taphattoota kan Liverpool Virgil van Dijk harka qabatee gara dirree kan seene dirree keessattis illee taphattoonni kunneen kubbaa dhiituudhaan wanti isaan mul'isaatii turan xiqqoo garaa kan nama nyaatu kan ture. Deeggartoonni Wolves kan Liverpool daqiiqaa 20 irratti irra deddeebiidhaan maqaa isaa kaasaa faarsaatti kan isaan turani. Kaleessa hundaafuu taateewwan kanneen hin dabalame Liverpool qabxii 3 kan itti milkeeffatedha. Keessumattuu Liverpool adeemsa keessa garee isaaf ta'u ijaaraa akka jiru wantoota akeekan keessaa taphattooti murteessoo jedhan saalaanis miidhamaanis taphattoonni garicha keessa kan akka Isaak sara fuulduraa bahanis ammas adeemsa keessa waan isaaf ta'u ijaaruu isaa waan ittiin agarsiise keessadha. Kaleessa Florian Wirtz goolii galchee osoo jennu kubbaa kanaan dura dheengadda Isaaqiif mijeessee kennuu isaa ni yaadatama. Taphatichi kaleessa kubbaa taphattoota hedduu bira daddabarsuudhaan amma ammaatti Premier League England taphattoota 2 qofaadha kan isa caalu. Ilmaan Everton keessatti si'a 9 kubbaa dribble godhuudhaan Jeremy Doku Manchester City keessatti si'a 8 Wirtz ammoo si'a 7 hojiiwwan akkasii kan hojjechuudhaan taphataa sadaffaa liigichaati. Kun adeemsa keessa xiinsammuudhaan illee ofitti deebi'aa akka jiru kan ittiin agarsiisudha. Arne Slootis kaleessa kanuma kan isaan itti ragaa ba'aniif waa malee miti paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 16 taphataa kanatti kan inni ba'e adeemsa keessa Hugo Ekitike mataan isaa qandi kubbaa san mijjeessee kenneef taphattoonni Liverpool adeemsa keessa wal baraa jiraachuu isaa kan itti agarsiisa. Addatti ammoo Frimpong taphataan kun kubbaa qabatee yoo taphatu Liverpooliif taphataa murteessaa ittisa irratti hanqina qabaatu malee gara duraa deemee taphachuu irratti haalli inni kubbaa san duubatti ittiin deebisee kaleessa Gravenberch mijjeessee kennellee cimina taphataa kanaa kan ittiin akeekedha. Arne Slot boqonnaa wayii kan argatan kan isaaniif fakkaatu taphattoonni miidhamaniif kan waancaa Afrikaaf Mohamed Salahs gaafa deebi'e Gakpo osoo jennu kaleessa deebi'ee kan inni jiru adeemsa keessa morkii waancaatti dhufuusaa kan ittiin akeekedha. Umar Kajimo Godina Arsii Kokosarraa barreesse Badruu Abdurrahman Qellan Wallaggaa Qeebbeerraa Khalid Mohammed Yusuf Argee Lixaa Samir Jawaa Manchester City waancaa fudhataa Fuad Abbaa Biyyaa Jimmaa Diidorraa Nagaash Kabbadaa Wallagga Lixaa Noolee Kabbarraa akkasumas Rufii Aftaamuu Iyyoo Abbaaboor irraa kan dhaggeeffattoota hedduu nu barreessan keessaa muraasa. Sa'aatii keenyatu xumuramee har'a Sandarlaand Leeds United Crystal Palace Tottenham waliin kan morkatanidha. Waltajjii